Jawar Muhammad gowwaadha. Jawar Muhammad gantuudha. Faannootti galee faannoo waliin mootummaa lolaa jira. Dr. Abiyyi waan sobaatti maqaa balleesseeti uummata irratti duulchisaa jira. Kanammoo nuti hin eeyyamnu. Akkasumallee Jawar gantuu ufii hin beekne waa'ee qabsoo hin beeku. Namnumti harka dha'eef jecha waa beeku sehee mootummaa irratti duula. Iyyuu malee waan beeku waan kalee darbisiise har'a irra deebi'ee hin yaadatu. Kuni gowwummaa guddaadha. Anaa miti kan jedhe haasaa kalee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa walgayii caffee irratti dubbatanidha. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan. Har'a kanarraa waa jennamee xiqqoo isaa waan nama ajaa'ibu, waan hedduu nama ajaa'ibu. Eenyutu qabsoon beennee fi eenyutu gowwaa fi eenyutu gantuu dhugumatti Jawar Muhammad waan jedhame kana ni qaba. Mee waliin ilaalla hundaayyuu xiinxalleet gingilchinee callaa fi girdii adda baafnee waliin ilaalla. Namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe godhaa waan ajaa'ibaati. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya akkuma beekamu kaleessa muudama adda addaatu kennamaa ture jechuudha. Caffee Oromiyaa irratti jechuudha. Yaa'ii idilee 8ffaan kalee taa'amaa ture jechuudha. Daawwattoota keenya kanumaan wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waa'ee xiinxalaa siyaasaa Jawar Siraaj Muhammad irratti bal'inaan dubbate. Inumaa kalee walgayiitu taa'ame malee yaa'ii caffee jedhame malee arrabuma xiinxalaa siyaasatiif achitti walitti qabamanii jechuudha. Dhaaddannoo majarrii Habashaa bar dhaaddatu fakkeenyaaf Oromoon dhaaddatuun hin beekamtu. Akkuma beekamu Oromoon yeroo kamiyyuu dhaaddatuun hin beekamtu. Warri dhaaddatuun bakka oduu tanaan buufaan lafa fixu duraanumaa'u warra soddaa kennati kana hin beennaa miire nama hundatu beeka. Garuu kalee Ab Shimallis kalee dhaaddannaa miti bar waanuma ajaa'ibaati. Nuti mootummaa nuti biyya waan jedhamu hin beeknu jeebar nama dhuunfaa malee namni biyya silaa mootummaan biyya tokko bulchu waan akkasiisan jechuuni dhugaa rabbii irraa hin malu. An baay'een saalfadhe baay'een itti qaanfadhe dhugaa rabbii. Inumaa kanaa miti wanti inni Jawar Muhammadiin jedhaa oole baay'ee kan nama qaanfachiisuu fi akka hawaasatti akka nama Oromootti dhugaa rabbii nan jibbe jechuudha. Nan jibbe maaliif jibbite jedhaa? Jawar gantuu jechuun maqallee dha'ee Jawar Muhammad jedhuu baatu haasan inni haasa'ee daayirektii Jawar Muhammad ilaallatti jechuudha. Dhibbatti kun warri waan kalee jedhan irraanfatanii jedhe viidiyoo san hundan hin dhaggeeffadhanii laayivii san jalan ture sirriitti hin dhaggeeffadhee adda baafadhee xiinxallee jechuudha. Ijoo qofa qabadhee isinii dhufe sii galee kanarratti Jawar jedhullee baatu waan kalee jedhe hin irraanfate. Nu waan kalee jenne san hin irraanfanne nutu irraanfate moo isaatu irraanfatee jedhe Shimallis Abdiisaatu jedhe beeka. Gowwummaa guddaa jedhe gowwaa jedhe tokko gowwaani waan keessaa bahillee hin beeku waan kalee haasa'illee hin beeku waan irra darbee hin beeku tanuma har'aa qofa haasaa je beekumsa hin qabanii waa'ee biyyaan beekanii. Kanarratti kijibaan warruma kalee silaa diina jedhanii kalee qabsoo Oromoo laamshessaa turan sani har'a isaanitti galaniit isaan waliin addeebanii nu lolutti jiranii isaan san galaniiti isaan san waliin obboleessa keenya muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad irratti fonqolcha aangoo geggeessuu barbaadanii je mee laala argitanii mee eenyu gowwa jennaa sitta osoma waan fedhellee ta'e keessoo mootummaa akka muddamni fonqolcha aangootu nurratti raawwata jedhanii sodaataa jiranii ifatti mul'ataa jira jechuudha. Sigalee maaliif beektaa kana waa'ee fonqolcha silaammaa fonqolcha aangoo geggeessuuf deemanii kanaa'u silaan keessuma ofitti osoo qabatanii gaariidha. Maaliif laayivii san namoota hedduutu hordofaa jira kan afaan keenya beeku hedduutu hordofaa jira jechuudha. Haa ta'u dubbatamte immoo nuti xiinxala keenya irratti xiinxaluu waan hin oolamne akkasumallee yaada irratti kennatu waan hin oolamne jechuudha. Kanaaf beekumsa hin qabanii waa'ee qabsoon beekanii qabsoo Oromollee kalee isaantu laamshessaa ture isaantu diina waliin laamshessaa ture jedhaa ture jechuudha. Mootummaarraa wanni akkanaa hin maltu ture. Fakkeenyaaf innilleen naannoo Oromiyaa irratti mootummaadha. Mootummaa mataa ofii kan of danda'e kan qabu jechuudha. Sigalee waan fedhe Oromiyaa keessatti raawwatuu danda'a raawwachiisuu danda'a. Kanaaf xiinxalaa siyaasaa Jawar Siraaj Muhammad gantuullee miti. Barnootas nama success ta'ee deemu jechuudha. Sigalee nama guututti waa'ee barnootaatiin barnoota kan baratellee isa itti milkaa'e Oromiyaa keessattuyyuu warreen barnoota baratan keessa namni dhibbatti barnoota ofii itti milkaa'e Jawar Muhammad jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Sigalee ani Oromoodha ka ofii akka ati ani Oromoodha jettu si godhe har'a
Jawaar Muhammad jechuudha. Amanti amanuu baatti Jawaar jaallattee jibbite homaa miti sun. Jibbuu fi jaallatu waan biraati. Dhugaa namaa dhossuun immoo waan biraati jechuudha. Si galee? Kanaafi Jawaar faannootti illee hin galle fayyuma diinatti illee gale jettanii gara diinaa qabdanii achi dhiibdan malee yaa Shimallis keenya hin galle jechuudha. Dhaqaa hayyichi diimaan hojiitti jira. Dhiirti hojiitti jirti. Leenci hojiitti jira. Jeedalloon immoo hima waci. Saroonni jala yaatee itti wacuun isaa waan hin oolamne haa wacanii humaa rakkoo hin qabdu. Garuu maqaa wal balleessuun kun Shimallis maaf barbaachise? Higaa maqaa wal balleessuun kun hin barbaachisaame? Dhugumatti hin barbaachisu. Wanni kun osoo dhiifame gaariidha. Oromoon hanguma yoom wal kocola, hanguma yoom wal qaba. Si galee? Qoyyoo Jawaar Muhammadiin gantu jettanii eenyutu qabsaa yare? Eenyutu abbaa qeerrootire? Eenyutu abbaa qabsoo kanaatire? Motorri qabsoo kanaa eenyure? Namni aangoo sanirra isin teessise eenyure? Eegaa deebii asirratti olii deebisuu qabna ture yoo bar. Amma kaleessa mucaan tokko qeerroon tokko waa'ee Harargee gaafa inni kaasee dubbatu ni cufan jechuudha irratti. Ni cufan. Dhugaa rabbiin cufan. Laayivii san namoonni hordofaa turtan yoo argitanii jiraattan rakkoo hawaasaa kana waa'ee daandiitii fi teeknikaatiin wal qabatee akkasumallee wantoota tokko tokko kan rakkoo Harargee keessatti mudataa jiru akkuma beekamu Oromiuma keessa'u gara teeknikaatiin ta'ee gara daandiitiin ta'ee garuma ikoonoomii kamiiniyyuu ummanni Harargee baay'ee rakkatee jira, gadi bu'ee jira jechuudha jireenya irrallee. Si galee? Kanarratti gaafa inni kaasee rakkoo san caffee irratti dubbatee akka furmaanni laatamuuf jedhu irratti cufan maayikii. Dubbii san ni cufan. Si galee? Ni cufan jechuudha, adda kutan jechuudha laal. Hawaasni akka hin dhageenyeefi beekaa. Hawaasni baadiyyaa jirullee akka hin dhageenyeefi. Hangam takka mootummaan kun ummata kana hangam takka hanga inni tuffatee fi hangam takka hanga inni jibba hawaasumarraa hawaasuma silaa inni bulchina jedhan kanaahu rakkoo ummataa san akka miidhaga'uu hanga isaan jibbanii nama dhibaa jechuudha. Kanaaf immoo ani xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammadii jaalladhuu baadhus jaalladhus garuu dhugaa isaa yoomillee har'allee borus guyyaa itti aanus hin dhossu jechuudha. Inni waan fedhe dhaaba fedhetti haa galuu deemee mirga isaati. Si galee? Waan fedhe deeggaruu mirga qaba. Waan fedhe waliin qabsaa'uu mirga qaba. Qabsoo karaa itti deemtu ni beeka. Ittiin himan. Garuu yoon isa jibbeewu yoon isa deeggaruu baadheewu mootummuma kana keessa yoon jiraadhe. Si galee? Qaamuma mootummarraa deeggartootuma mootummarraa yoon ta'e ani dhugaa Jawaar Muhammad yoomiyyuu hin dhossu. Afaan kiyyaa'u rabbiin boruurraa na gaafata. Dhugaa rabbii. Maaliif har'a abaawoo qabadhu kanuma kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Si galee? Namni qabsoo tana gara fuulduratti oofee abaawos biyya alaatii Eertiraa keessaa, Sudaan keessaa, Keeniyaa keessaa biyyoota adda addaarraa gara biyyaa galchee abaawoon har'a Oromiyaa tana guutuu qabattee waliin geesse Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo akka ibiddatti saaree faca'ee walgahee Oromiyaa qarreerraa qarreetti qabatee taa'u kuni sababa Jawaar Muhammadi. Dhugaan ni turti malee ni mul'atti jedhan. Fudhu liqimsi irratti bishaan dhugi. Si galee? Kanaaf har'a dhugaa isaa dhossine rabbuu boru maal nuun ja'a. Isuma dhugaan isiniin ja'a. Rabbiinuu boru maal nuun jedha. Kanaaf wanti kalee caffee irratti darbe waan hedduu nama gaddisiisaati. Waan hedduu mootummarraa hin eegamne waan akka malee mootummaallee sadarkaa isaa gadi buusa hawaasa biratti sani wanni dubbatame namoota dubbii xiinxaluuf namoota dubbii fageessee yaaduu fi hedduu yaada waa'ee kalee mootummaan achirratti haasaa oole suni hedduu waan nama dhibu jechuudha. Namni nama dhuunfaa tokkorra akkami bar gizee takka afaaniin buufanne bar gizee takka afaaniin buufanne walga'iin sun eegalamtee eega waan oomishaa fi oomishtummaa fi karoora isaanii waan hanga ammaa hojjetaniif fuuldurallee hojjetan himee fixe boodan haasaa dabtara of duraa achi kaa'ee sanuu dubbisuma sanuu bar akka barataa kutaa lamatti dubbisaa bar. Dhugaa rabbii jala teessanii yoo dhaggeeffatan an kolfee anuma miidiyaa irraa iyyuu kanaa irra wayyaa bar. Dhugaa rabbii yoon ilaalu jechuudha. Si galee? Haala inni itti waraqaa dubbisu yoon ilaalu jechuudha. Tuffiif osoo hin taane haalli inni itti waraqaa dubbisu haala barataa kutaa lamaa kutaa sadii gaafa kutaa lama ta'e kutaa sadii ta'u anuu san caalaan dubbisa. Dhugaa rabbii Amaariffas Ingiliffas Afaan Oromoos. Si galee?
Har'a garuu inni afaan Oromoo caccabsaa dubbataa jira jechuudha. Caccabsaa bar jecha tokko gisee sadi farra deebisee sanuu harkaan laala akkana waraqaa qabee. Wallahi harkaan akkana waraqaa qabee bar anjala taa'eetiin qooyaan mana uuma kana biyya bulchaa waan jedhamu hedduun addagame dhugaa. Hundumaafu ab shimee sitti haa tolu Addisuu Araggaallee aangoo argate jedhanii hundumtuu oppodiyoon ufumaaf wal shuumaa jirti. Akkasii daawwattootaaf kabajamtoota keenya wanni har'a isiniif qopheesse yookaan sagantaan har'a isiniif qopheesse kana fakkaata jechuudha. Abshimee bal'inaan xiinxalleeti isiniif hinna jechuudha. Gingilchinee isiniif hinna. Hundumaafu xiinxalaan siyaasaa eebba kitaaba isaa akka itti fufeetti jira. Hangam takka qabsoon inni amma itti deebituun hangam takka masaraa mootummaallee akka isin kirkirsitee jirtu haasaa kaleessaa sanirraa namaaf gala jechuudha. Fonqolcha aangoo obboleessa keenya irratti geggeessuu deema. Namni fonqolcha aangoo irratti geggeessina jelleen hin jiru. Inni kararraa goru karatti hanga dandame daddabaa keenya qajeelfanneeti yoo dide kararraa qabnaa jedhame malee namni arruma kayya aangoorraa fonqole namni jelleen hin jiru ni fonqolchinallee namni jeen hin jiru. Kanammoo gara biratti fudhatuun yaada keessanii. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa ta'a. Chaanaala keenya namoonni haaraa taatan immoo subscribe godhuu hin dagatina. Nagaa ta'a.